Gara Manchester United deebi'ee bara dorgommii guutuu isaa tokkicha goolii galchuun kilabicha ta'uun xumure. Kabajamoo daawwattoota Oromo miidiyaa marti keessanuu anaa dhufu jecha har'ammoo turtii keenya taphataa beekamaa addunyaa Cristiano Ronaldo waliin iccitii jireenya isaa har'aa boorii arganne irraa isin biraan haa ga'u. Hayyee turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana ta'uun affeerraa kooti. Ronaldoon fulbaana 1985 Portugal keesati kan dhalate. Jireenya isaa jalqabaa rakkinaan kan bocame yoo ta'u, abbaan isaa yeroo baay'ee garmalee dhuguu irraa kan ka'e bara 2005 yeroo Ronaldo Manchester United taphachaa turetti abbaan isaa rakkoo tiruu alkoolii wal qabatee du'e. Ijoolleen nyaata akka nyaatanii fi tasgabbii maallaqaa tokko akka qabaatan gargaaruuf haati Ronaldo nyaata bilcheessituu fi qulqulleessituu taatee hojjechaa turte. Ronaldoon obboloota isaa afur keessaa isa quxisuu ta'edha kan dhalate. Yeroo umuriin isaa waggaa 10 ta'u, Ronaldoon reefuu akka waan taatee tokkotti beekamtii argateera. Yeroo ijoollummaa isaatti wanta inni gochuu barbaade kubbaa miilaa taphachuu qofa ture. Ronaldoon kubbaa miilaa irratti kan xiyyeeffate kan ta'u yeroo guutuu shaakaluudhaaf umurii isaa waggaa 14tti mana barumsaa dhiise. Bara 2001 yeroo Ronaldoon umuriin isaa waggaa 16 qofa Manchester United $12 miliyoona ol kaffalee isaaf mallatteessite. Umurii isaa waggaa 18tti Manchester United waliin mallatteessee bara dorgommii isaa jalqabaa waancaa FIFA Afrikaa injifate. Achis waancaa Premier League 3 walitti aansuun Champions League fi waancaa kilaboota addunyaa FIFA injifate. Ronaldoon addunyaa kubbaa miilaa hin mufachiifne. Tapha xumuraa waancaa FIFA Afrikaa bara 2004 irratti jalqaba irratti waadaa galee agarsiisuu galchiiwwan jalqabaa sadan garee kana galchuu shaampiyoonaa akka qabaataniif gargaareera. Bara 2007 Ronaldoon kontiraataa waggaa 5 paawundii miliyoona 31 mallatteesse. Ronaldoon bara 2009tti jijjiirraa yuuroo miliyoona 94 paawundii miliyoona 8 yuuroo Real Madrid mallatteesse. Jijjiirraa kubbaa miilaa waldaa yeroo sanaa qaala'aa ta'e irratti hirmaate. Akkasumas Champions League Awurooppaa keessatti goolii galchee yeroo hunda kilabichaa fi goolii galchuu olaanaa ta'e bara dorgommii 2012 fi 2018 gidduutti bara dorgommii 6 walitti aansuun galchuudhaan xumureera. Real waliin Ronaldoon Champions League 4 La Liga 2 injifatee ture. Bara 2021 gara Manchester United deebi'ee bara dorgommii guutuu isaa tokkicha goolii galchuun kilabicha ta'uun xumure. Let's go. Ronaldo dorgommiiwwan gurguddaa 11 irratti taphatee goolii galcheera. Goolii idil addunyaa jalqabaa yeroo 2004 irratti galchuun Portugal gara xumuraatti akka geessu gargaareera. Inni 2008 ji'a Julaay keessa dursa garee biyyaalessaa fudhatee bara 2015tti Ronaldoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Portugal taphataa cimaa Portugal jechuun barreeffame.